maqaa isaatu garaagarummaa dhaheeti. qaba. Mee dubbisi mee ati yoo barbaadde. Nama biraatiif hin dubbatamne Yesuus himaaf dubbatame. Dubbisi mee ati sagalee ol qabi. maqaa isaatu dhahee dubbatame. Meeqa Yesuus Kiristoosiif dubbate? Gaalaatiyaa boqonnaa 3:13 irraa dubbisi. Kanaafuu nama abaaramatti amantaa jechuudha. Galaatee. Kiristoos jedha bar kunoo Kiristoos immoo jedha laal. Dhagahi meeti Kiristoos jedha. Kiristoos ka biraati moo Yesuus hima? Kiristoos Yesuus himaami? Ah? Kiristoos Yesuus himaami? Ka biraan jiru. Isuma kan biraan jiru. Okay. Kanaaf hin jee bari isin mana duuba afaan fi dubbattu hin gaafadhe. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fidu jalaa nu baanu fureera. Akkuma caafame namni mukatti rarraafame abaaramaadha hin jedhaa jedha. Kanaafuu nama abaaramatti amanuudhaan fayyii attamitti argamuu danda'a? Du'aa immoo akka waaqummaa dhaggeeffadhu. Inni rarraafamee foonummaa isaa gatee garuu kan waaqummaa isaatiin immoo ka'eera. Hojii ergamootaa keessaa qe'ee dubbisi. Akkaataa inni du'aa ka'eera. Isin garuu Tole, namni abaaramaan- nabiyyoota hundumtuu du'aniiru. Du'anii hafan Namni malee waaqayyo kan abaare ka'e jannata hin seenaa meeti. Yesuus Kiristoos jannata seenaa ari'am bifa kanaan. jiru. Ati cubbuu qabda jannata seentaa? Jechuun Yesuus Kiristoos waaqayyo duratti abaaramaa waan ta'eef akkamitti jannata seenuu danda'a inni? Ah? Ah. Yesuus Kiristoos jannata seenuu danda'a? Akka macaafa qulqulluutitti. Laakki dhaggeeffadhu. Ati amma waaqayyo biratti akkas taanaan Kasi gaafa dandeenye meeti ati gaafii gaafatamte deebiin. mirga abbaarra jira gooftaa. Ayyoo waaqayyo na abaaree dana. Ana waaqayyo na abaarre. Mirga abbaa Eessan na abaare? Yesuus Kiristoos jannata seenuu danda'a? Ahoo. Yesuus Kiristoos jannata seenuu danda'a? Yesus Kiristoos jannata seenaa utuu hin taane gara jannataatti iyyuu kan si fidu isa gara abiddaatti kan si geessus isa shi mirgi waaqayyoo isaaf kennameera. Abbaan ilma Tole, akka inni jannata seenu yoo ragaa sii kenne waan. Waaqayyo mirga Ishi. isaa hundumaa itti kenneera. Ati jannata hin seenuu jettee Jannata. ani immoo jannata keessa akka inni seenu yoo sii kenne hoo keessuma keessa Naakenni kan maali sinoo isa kan Muhammed faa fiddanii kan Yesus gootu natti fakkaata iski dubbadhu. Kan Muhammed ta'uu noo Macaafa siimaa jiran. lakki macaafuma kan kee keessaa bara. ta'amuu danda'a. Rakkoon qabu kan Nabii Muhammad nuyi jannata seena jennee amanna bara rakkoon qabu meeti. Yesuus Nabi Muhammad jannata seenaa jennee amanna nuti rakkoon qabu barkeenya. Nabi Muhammad ammallee nuti nama jennee amanna malee waa biraati miti ergamaadha gabricha jennee amanna. Gabricha rabbiiti ergama rabbiiti jennee amanna akkuma nabiyyoota kaanii jechuudha. Nabi Muhammad gara ija biraatiin hin ilaalu ija waaqummaatiin ija waan uwwannaa jiraatiin hin ilaalu nuti. Ayyee. Wallaahi. Walitti amantanii ergamaa rabbii ta'e ibsa biyya Sagalee nama bira Muhammad. faana keessatti. Kan seetus Kana taasisu. bira illee hin jiru iyyuu. Amma musliima Cubbuu dubbataa jirta kanaaf nu torki qilleensi beeki. Sagaleen kan kee dhixee. Sagaleen kan jiru meeti. Cubbuu dubbachaa jirti. Cubbuu dubbachaa hin jirtu dhugaa. Laanqoo samaaf hin jedhe. Laanqoo samaaf hin jedhe malee naan. dhaggeeffadhu namni hundinuu cubbamaadha shi namni hundumtuu cubbamaadha isa har'a nagarsitamti yeroo hundumaadha sana Sagaleen keessa hin jiru garmeeti. ifame Haasaa keessa dhagaan jirru guutuu haasaa keetii dhagaan jirru yoo dhagaa irratti illee. Eshi anna Kan dhagaa maama. dhagaa Okay, akan dia keenya iyyuu cubbuu hojjennerraa namni cubbuu hojjetiin garuu sababa Yesuus Kiristoos nuuf deebi'amu wayi ka'eetiin immoo cubbuun keenya akka nurraa miicame abdiif amantiin hanqabasiin jechuun barbaada. Siga hooyyee gaafii sii qabamee tanarratti meeti anna ragaallee sii kennan ibsa ulfattaa waa'ee Yesuus jannata seenuudhaati.
waan Yesuus sababa Yesuus yookaan Ciisaan alayhi salaam du'ee du'a moo'ee ka'ee fakki isin amantanitti cubbuun keessan irraa miicamemi. طيب مرة أنا شبام توران شبود درجة ما جت ترى تو خلاص شبون كسر رامي جميرة وان في تدلقي مال جت تريني وشوم مال لي بافت مال تاري حتى نما أجست مال تاري وان في تيو دلقي يعني خلاص شبون كابدو برام شبون كمي جميرة وان تيو sagale kee kukkutaa nagaa kan kee turakina qaba ni turkee turakina qaba ni turkee turakina qaba. Kanin jedhe jecha keeti irratti waan sababa Yesuus du'ee du'a moo'ee ka'ee fi cubbuun keenya nurraa miicamee jira jetteemi. Okay. Kanarratti kanin jedhe ati amma badii ani cubbamtuudha maaf jettareen sin jedha maaliif hojjennan sababa Yesuus du'ee du'a moo'ee ka'ee fi cubbuun keessarraa miicamee jira. Ati qulqulleeftuudha jechuun khalaas waan feete dalaydu yoo akka maal jedhan zummutii dalayde farshaante maal taate qullaa deemte maal taate akka barbaadde nama ajjeefte nama tumte maal goote nama dhiisite qabeenya namaa fudhatte waan barbaade yoo dalayde cubbamtuu miti jechuudha kareeti maaliif jennaan cubbuun sirraa miicameera waan ta'eef dura osoo hin dhalatin sirraa miicamee jiru osoo yaani ati du'i abbaa keetii keessa jirtu sirraa miicameera. Lakki. Bootaan abbaan koo keessa jirummaa miicamaadha. Garuu ani yeroo hundumaa nan dubbadha namarratti afaan kootiin daddarbii nan dubbadha. Yesuus anaaf amanuu hin danda'u. Anatu amane malee. Sababaaf inni immoo kan anan bichaatu isa deeffaman akkasuma inni hojjete yoo hojjenne malee akkasuma kulaa deemtee wanta garaa hojjete Yesuus Kiristoositti amaneera. Ani jireenya waan jettu dhagaan jiru waan jettu dhagaan jiru akka kiyyatti. Sagaleen kan keen jiru meeti sirriitti qulqullinna hin qabu. Ila gaafiin siif hin galle natti fakkaata. Erga Yesuus Kiristoos cubbuu kan keetiif siif kan du'eeru ta'eeti ati amma booda wanti ati maasenni sirra hin jiru jechuudha yoo namallee ajjeeftee ta'ee nama dhooftee waan barbaadde maasita feetee yoo dalagdeef cubbuun sirra hin jiru jechuudha meeti. Lakki maaliif narra hin jiru itti gaafatamaan anakko yeroon hojjedhu kanaafuu cubbuu kan keetiif hin duune ka akkas taana cubbuu kan keetiif hin duune ka akkas yoo ta'e aggeeffadhu maaliif hin duune du'eera du'ee moo du'aa moo'ee ka'ee kan maani gaafatamta kaati cubbuu kan keetiif cubbuu kiyyaaf ufumaa gaafataman jennaan. Ufumaan gaafatama maalaree garuu inni galatoomi deebistee bakka murte. Aggeeffadhu nama saamiin haasin afaan tokko gaafa dubbatanii isuma qabatanii fiigina akka saree maraatu jechuudha. Aggeeffadhu. Nama narrabsin maaliif akkasnaan jirtu dhugaa ani nama arrabsuun jiru nama arrabsaan jiru gaafa tokko dubbatu tokko aggeeffachuu qaba. Anis tokkotti sin oomishamu sin akkam narrabni keessan dhedheerata qoy. Dhiisi Jamila rakkoo gaafa dubbadhu. Nuti moo isintu dhedheerata amma san dhiisi dubbadhu atillee ka duufanne ni hay yaa waan dubbattu yoo dura dubbatti jettu dubbadhu dhiisi tam. Okay aggeeffadhu arrabni keenya ammaa dhedheeraan qabu. Of eeggadhaa isinumti warri amantii keessaa baatanii gara musliimaa amma jecha jette kanaaf akka qilillee keessatti darbatamu beektee mee ragaa sii kenna amma jecha jette kanaaf qilillee keessatti akka darbatamtu mee wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti jecha ammaan tana dubbatte kana jecha ammaan tana nuun jette kana yoo dhattee dubbiftee fi qilillee keessatti darbatamta sii galee dhageetii dubbisadhu maal isiniyyuu kan kana caalu akka Yesuus Kiristoos isiniyyuu kan kana caalu kan isin dubbachaa ooltan nama arrabsaa kan ooltan muxut gootanii fixxan jechuudha. Yeroo baay'ee nan arga musliima amantii kiristaanaa keessaa beentee kan kan ibiddaati jechuudha. Namni nama arrabse kan ibiddaati ati kanaafuu kan ibiddaati jechuudha. Qililleetti darbatamta. Karaa kamimmoo sinna darbata no? Lakkee wangeelatu siin jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti namni obboleessa isaatiin ta'ee abbama fedheenillee haa ta'u waa wahii jedhe kun dhattee dubbifachuu ni dandeette lakkoofsa 23 kaaftee dubbifteef Maatiyos mee tamtaa siin jedha.
Wangeela Maatiyos boqonnaa Nagaan Isin keenya haa ta'u dhaggeeffachuu boqonnaa 5 qabdu. lakkoofsa 22 irraa. Ustaas boqonnaa nagaan 5 diidamii Dhaggeeffadhu yoo okee waan dura dhaggeeffachuu qabannaa qaba barbaanne dhaggeeffadhu. Asteer. asteer baga nagaan dhufte baga nagaan eegdanii jiru. Gaafa Maa dubbachuu wallattuu jalqabdanii isinillee nama laalolatti hin jirru dhaggeeffachuu illee qabdu. akkasi rakkoon qabu meetii isin meetii nama rabsuun cubbuudha macaafni waan ta'eef dhiisi. maal jedha Maatiyos Nama 5:22 ishii ani garuu jedha laal ani garuu isinittan nan hima beeka akka eenyu akka dhagay wangeelitti akka dhagay wangeelaatti dhagay waan macaafni kun jedhu ani garuu jedha isinittan hima eenyu illee obboleessa isaatti yoo dheekkame abboota firdii duratti itti in faradama obboleessa isaatiin doofaa yoo jedhe yaa'ii biyya seeraatu yaa'ii biyya seeraatu Biyya duratti itti faradama seeraa irratti duratti itti faradama obboleessa isaatii irraatu yoo jedhe ibidda ilillee itti darbatamaa jedhe. Itti ibidda faradama. qilleelleetti itti darbama Kanaafuu isin nama ibidda qilillee itti faradamee ibidda qilillee keessatti nama darbamudha. raatu siin jeeraan raatu siin saree jeeraan akka saree maraattee jette ka raatuu sawwayyaa saree maraattee jirtu Achiyyuu asamaa achinnatti jette dachaa. Subhaanallah. laanu hima malee lolaan jirru hin lollu nama loluu fi bakka qabu akkasi isheen Okay, nama loliinaa nama faana immoo dudubbadhaa. Gaafa wanti tokko dubbatanii dubbaddas fo'attanii hin deemina. ayyee gorsa ta'e fudhanne Nama gorsu waay. Si warri nama gorsitan jirtu galatooma eebbifama. gorsa kenna fudhatta reet Lakki maaliif gorsi koo Oromoo biratti wanta guddaadha waan ta'eef gorsuun hin fudhatamu. Amantaan wal ilaallatu kaa gorsii fi amantaan tokko.